harree jechuudha. Al tokko tokko wadda dhattee tajaajiltee guddistee dhattee guddisuudhaaf karaa qabu. Kan jaalamaan isaa dha. Maal keessatti hin jiraatan jechuudha. Namoota tokko tokko iddoo abbaa isaanii akka abayyuu isaanii dhaquu hin dandeenye. Kan jaalamaan si gaddisiisu maaltu jira. Siyaasni ilaalcha mataa keetii waan barbaade yoo ta'e nama argate malee. Ilaalcha keetii kun yoo tamatti dhugaa qote waliis ta'es. Ilaalcha fooyya'aa yoo namni qabaate si dhiyeesse immoo nageessa yoo nama isaa taate. Garuu obboleessa kee waan dadhabu obboleettii kee doogee dhaquu maaliif sitti fakkaata? Eenyuun akka ta'e namni garaa garaa baasu yeroo kana. Tokkuma maqaa si baasa. Ammata Ameerikaa dhufte. Ameerikaan maal adda jirtu abbaan barbaade kanaaf deemaa jira sin jira karaa hundi bakkeetti. Yookiin naannoo sana ati waan isaa dhageessee hin beektu. Nama wanta taateef ni sodaata. Garuu lafatti dhalatti muka isaa baala isaa nama isaa yaadda. Tajaajilaan immoo saba tajaajilee yaadda namaan waa bichimti isaa. Namaan Awurooppaa sana kee tajaajilu Afrikaa sana kee tajaajilu Addisaan kana keessa barreeffamee bal'ate caalaa tuntee nanaan kan natti mul'atu. Aayira keessa gimbii keessa naanneeffatte gamiddoo jedhamuun bahee garjeela dambe dolloo tajjoo eenachee ashii obboor surdii dambe dolloo garoo gabayaa canqaa qaaqee qeebbee gidaamii andur tajaajilaa ture sana muka sabbaala isaallee nan yaada. Al tokko saba sanaaf nan gadda. Yoo dhatte nan gargaara itti karaa hin jiru. Al tokko siistemii isaa hundi eeyyamuuf isaaniif iyyuu. Walumatti yaa'anii si dhaga'uuf iyyuu al tokko siistemii sun iyyuu eeyyamuuf. Amma sabi kuni agalgaa'ii isaatti iyyuu citeera. Nama isa gara bilimtii, nama isa fagoo laachira gumitiitii, nama isa biyya isaa keessaa guddate irraayyuu citeera. Ikkoosiistemiin kun hin fooyya'u taanaan, haalli kun hin geeddaramu taanaan, wantoota goonu yaadnee adda baafnee yeroo itti fudhannee hin goonu taanaan, karaa makamiin iyyuu taanaan kan jala gubatanii saba kana warra rakkisanii balballi keenya baay'ee bal'aa taanaan baay'ee rakkisaa. Al tokko yeroo dhageessu miidiyaa irraa jechuudha. Haalli dhugaa isaan beeku. Warri kana godhan dhalataa naannoo sanaa miti. Sababii sanaan iddoo biraatti dhaqaniiru bu'aa mataa isaaniitii fi wal jedhamu jira. Kana eeggachuu danda'u saba sana. Waaqayyootti deebi'ee bishaan keenya horiidhaan binnee qoraan keenya horiidhaan binnee baay'ee nutti minyaa'ee sabboo keenya irra kan dhaabbatan turetti baay'ate jedha Faaruu Ermiyaas boqonnaa 3. Deebii waaqayyo gara keenyatti nu deebisiin deebinaa jedha. An saba sana ammayyuu qalbii diddiirranii isaanis qalbii diddiirratanii wanta morma keenya irraa dhaabbate baay'ee kan durraa buusuu danda'u waaqayyo qofa. Waaqayyoon eegaa naan immoo dirshaa koo waan xinnoosee waan irraa eegamu yoon iskiriiptoodhaan godhee deeman. Ishee kana godhe waan guddaa yoo. Waldaa kiristaanaa irratti hin gaane teksiyoon qabu kuni namoota siyaasaas maqaa dhufteetta. Dookter Abiyyi sun jawaa kana keessa dhufni jiru. Waldaa asirratti hin gaane. Lakki. Mammaatti gaa yoo dhossanii. Wajjibatti waaqayyoon irraa hiriirratti fakkaata. Wanta hundumaa baalaansi waan jedhamu tokko jiramu waan baalaansi ta'e saafi malee waan dhugaa lafa jiru. Bargee dhugaa hundi dura ga'uun kan barbaanne haa ta'u beekta. Kan naga'uun barbaanne jiraachuu danda'a. Garuu baay'een hin gammadan masaafa kanatti dafee dhume si attabsiisuu hin dandeenye yeroo si qabaanne malee. So hin jiraachuudhaan moo hin jiru? Ishii xilaan waa'ee dhaloota kanaa baay'ee kadhataa jedha. Namni tokko immoo utooti kadhataa jirtu sitti ol galee imimmaan akka galaanaatti ofirra dhangalaaftee waa'ee dhalootaa boossaa jedhe. Gooftaa Yesuus Kiristoos dhaloota kana maalitti hin fakkeessaa jedhe. Dhaloota isaa sana jechuudha. Dhaloota kana maalitti hin fakkeessaa faaggaa afuufnaanii boo'uu sirbuu didee faaruu dhageessifnaanis boo'uu didee. Maal jetta waa'ee dhaloota kanaati? Diraamaatii keessa baay'ee sirna suufii keessatti illee Yesuus ittiin barsiise suni
harrayyuu deebiin koo ammayyuu gaaffiidha waan ta'eef waa'ee dhalootaatu sitti himin harrayyuu bu'aaman jira. Madrakii irratti sinan bu'aa qobaatti sinan bu'aa. Anaani waaqayyo dura baay'ee keessa dabarsee na fide. Anaani waaqayyo dhukkubsataa baay'ee fayyisee na fide. Anaani waaqayyo balbala baay'ee sinaa kenneera. Tajaajilaaf. Garuu saba kana gaafa laaltu keessumaa dhaloota amma jiran kana gaafa laaltu akkaataa sagalee waaqayyootiin gaafa laaltu Museen isaan kanaan fayyiftu taanaan na balleessi jedhe. Garaa saba waaqayyoo garaa dhalootaa qabda taanaan konverteeriyaa kee duwwaan ilaaltu. Ija jabummaa miti raajesh talaal tokko tokko jibe ija jabummaadhaan hin dubbata. Rakkina sodaadhu waan jedhu. Du'a sin sodaadhu. Beelas nama baay'ee dantaan qabdi. Nama liddeetta iddoo baay'ee keessa darbee dhufamu mokootiyyu. Nama callee rakkina isa boosisu hin kana. Waa'een dhaloota kanaa garuu waa'een biyya keenya, waa'een dhaloota keenya, waa'een saba keenya. Maaliifi beekaa qabuun dhaga'u, luban dhaga'u, qeesiin dhaga'u. Qabatti itti haasofsitti immoo si gaddisiisa. Si gaddisiisa. Hin beeku malee saba badiisa barbaadu immoo miti. Saba badiisa barbaadu miti. Qannoo arguu barbaada hin taanee fi nagaa barbaada. Gargaartu jira keessa. Barsiisa kee irra sin darbaa. Kadhannaa kee irra sin darbaa. Waaqayyo waan hundumaa gochuu waan danda'uuf yaa'u garuma isaatti dhiitaa malee. Baay'ee garraa midhama waan siduu ijoollee kun keessumaa jenereeshinii kun gaafa itti deemu haasofsiiftu wanti isaan taane waan isaan hawwan garagara. Hawwiin isaanii sitti tola waan siduu kifaatii miti. Waan isaan hojjetan garuu kifaatiidha. Akkamitti qajeelta qaba. Waan isaan dinqisiifatan, waan isaan jajatan, waan isaan duukaa deeman, waan eegan iddoo tokko isaan qabuuti. Yeroo baay'ee kan na boonsu kana akka biyya keenyaatti yoo fudhatte, akka biyya Itoophiyaa keessa jiraatu kanatti yoo fudhatte iddoo baay'eetti nama isaan gargaaru qaban, haadholiin nama isaan gargaaru. Masih merah. Menyuruh dari tempat apa dari begesa. Dua gay sania si bisa terlalu namun tidak terlihat. Dua gay. So ongkong kapa ya tu si gay sisa. Nama kenya farda walitir mata bermata. Kabale dah kabale ti walitir ya. Dua ile dua tifakat. Dua ibi ya lawan yang mati sabawi. Namni lafa wala lagee nagaan hin gala wanti ta'e karaan cufaarraa kan darbe sagalee isaa isa kan agartu beelaadha immoo faasilu rakkataadha. Baay'ee isa waan uffatu iyyuu qabu yoo baadiyyaa keessa deemtee hin argatte. Antinna namootarraa namoota niitii fuulaa wayyaa fuudhee iddoo tokko tokkotti dhaggeessa namuu isa. Si gaddisiisa. Sana hundumaa qabadhee ta'u. Kanaan boo anan bakka kootti dhaloota kanatti waan hin faradu qabu. Gooftaan egaa hundumaa beekaa waan jedheeni garuu numan boo immoo waaqayyo deebiin nu deebisutti jiraachuu qabu, barachuu qabu, nagaa qabaachuu qabu, gooftaa tajaajiluu qabu, waaqeffachuu qabu. Maaliif haalli isaan keessa jiran mootummaa waaqabu isaan nabsiisanii yaadan. Hin attataana, hin ajjeettataana. Maal gootaadhaan akka mootummaa waaqatu hin galtumii waan caamameeramu. Rakkinni mootummaa jaalates kana keessatti. Rakkinni isaan keessa jiru adduu jaallatee gara keessa isaan galchaa jira. Isaan karaatataa jira. Biyyaa biyyatti isaan baasaa jira. Kanaaf isa faaya adda beektaa lama sagalee sana baay'ee adda. Gaa waaqayyo gaarii deeman isas. Gaa waaqayyo beekaadhaan. Gaa amma waaqayyo si yaadnu garuu
baasitti kennaa tarii kutaa raajummaattis ta'ee hin beeku. Naasis bu'aa ture lama adoonu. Isas ta'ee garuu ta'uu barbaade miti manni koo siima sakkaruu danda'u haati manaa koo ijoolleen koo guyyaa baay'ee jilbeeffadhee bu'a. Raajistiraan nama jireenya wal qixxaataa baay'ee jiraatu miti. Opportunity isaa yoo jiraates namatti gargaaramuudhaaf ariifatus miti. Kan korra garuu kan saba kanaan na dhibbisa maaliif akka ta'e garuu guyyaa tokko garuu waaqayyo ni yaadata. Mimmaan keenya hin gatu mootiivii qulqulluudhaan boonya waan ta'eef jedhee mayyaadha. Kun yeroo hundumaati waltajjii namoota baay'ee balleessiran hin gaddaa tokko tokko. Gaafa tokko taatee dabaltuu lallabaa jiru guyyoota baay'ee mitireekii guddaa irratti akkas ta'eera. Ganati jettee nu mudata. Garuu ulfaa kootti waaqayyo nagaa naa kenneera. Na gargaareera galatan qaban. Baadha dhufaa galu. Soonnatti kennee gaadhee yaada. Sabaka tajaajiltuuf waaqayyo sitti kenne miidhamuusaa akkuma caalaa wanti nama dhukkubsan jiru. Dhugaadha. Baay'ee nama dhukkubsa. Yesuusis yeroo sana baay'ee magadde fakkaata. Ilaalee boo'ee jedhamee. Wanti nama boosisuu dide sabicha. Wanti nama kofalchiisu dide. Yohaannis nyaata nyaatu namicha kanatti seetan akka jedhanii. Yesuus immoo nyaata ture namichi kun immoo wal baadheessa machooftuudha qaraxxuudha wajjin deemadhanii. Waan ilaalu waan arguun irra jiru sirriitti arguu dadhabee waan fudhachuun irra jiru fudhachuu dadhabee. Sabicha gaafa arge maalan godhaa akka saba kanaaf illee waan gaddeen fakkaata. Egaa saba kana naa tajaajilee waaqayyo ayyaana isaa kenne yeroo nama kaasuu sabni tajaajiltumoo yeroo inni akkas miidhamu arguu caalaa wanti nama gaddisiisu hin jiru. Egaa waaqayyo manamaadha. Maal hawwite saba kanaaf? Waan hundumaa irraa waaqayyo nagaa ittoo isaanii laate hawwii kooti. Nagaa yoo jiraatan hojjettaa hin barattaa. Hin qotta dhala wanta argattaa. Nagaa nan hawwaa fi lammaffaa immoo yaa'u jireenyuma of danda'antu jiraatanii. Yeroo rabbe biyya laattitu namni Itoophiyaa tokko maal jedhaa jaartii guddoo tokkotu suupermaarkeetii keessaa waan hundumaa fe'attee baate. Umuriin ishee sokkeera garuu ofuma isheetti fe'attee. Amma waaqota nama biyya keenyaa kanaaf jara kanatti firdii kulii kennaa hoo jedhe. Amma kulii itti baradaa hoo jedhenna. Namni keenya tu jireenyaan of danda'e, biddeen of danda'e, jireenya ofiisaatti jiraate, nagaa qabaatee, lafa ofii filate taa'ee bahee galee. Finfinnee jiraachuu barbaannaan jiraate, Wallaggaa barbaannaan Arsii taa'uu barbaannaan Harargeen jiraate, Harayyuu miti biyya keessaayyuu. Kana biyyachaaf baay'ee nama tokkotti. Inni gadi bu'aan baay'ee yaada gadi bu'aan mandara. Atachii jedhamu kunaafi. Tokkummaadhaantu jiraate. Tokkummaadhaantu jiraate. Nuti immoo ergaan keenya akkuma kan Saameel Daanii amma Beersaabeetti. Ergaan keenya Yerusaalemii amma daarii biyya lafaatti akkuma jedhame. Warra Finfinnee kana jedhu nagaadha naasii amma daarii biyya lafaatti. Wangeela Kiristoosa qulqulluutu lallabne. Kana caalaa maal hawwu taree. Caalaa miidhamaadhaan iyyuu sabu iddoo iddootti yeroo hundumaa waan nama tokko waan argaa nama ol ulfaataadhaan mataan isaa. Saayikooloojikaalii gadaaf tiriitmentiin barbaadaa saba kana beektanii kan tokko gaafa tasgabbaa'u. Malee waan mammatti tokko kanan koo naa deema. Ma waan tokko sibiilii gidduutti ta'uu hin qabne ta'a. Beektaa? Ma yeroo tokko daldaloodhaa akkuma wajjin adeemaa xaa'u godhu waa xaaxamnaa hin ofii gadamne gara jirutti na yaadadha walitti siseetanii asirra akka keenyaatti. Amma jenereeshiniin kana ilaalaa guddatu maal ta'a? Naasoo akkasitti namni guddatu maal ta'a?
militarii yoon barachuudhaaf baadhee waa'ee militariitti natti nama dubbisatu danda'ame waraana kanatti gootu lafa sibiiliin hin jirretti. Warratti warra qottoo qabaatte irraa fagaatteeti. Lafatti gootu. Madabii qabaate. Amma waldaa walakkaa ta'eera. Ishiidhaan baay'ee jaallatamaa jechuun waldaan dooktarii itti waddameen iyyuu ulfina guddaa qabuu fi waamuun tajaajila namoota jaallatamoo kabajamoo biyyattiin qabdu keessaa karaa tajaajilaatiin isaan keessaa tokko eessa fides. Ayyoo deebisinaan jette raajesh tiraan namatti hin oolu. Namatti hin oolu. Boris antillaachuu inni guddachuu hin taa'ame gooftaadhaaf. Dhugaama gaafas hin jedhu as masala adala. Sadamii waa fakkeessus miti miidiyaarra ooluu isaan oolu jedhee sana haasa'us miti waan jedhu waan. Inna sama ta'een haasaa irra yaadatta kanaaf miidiyaarra taasisa miidiyaa. Ammayyuu taanaan. Isaan akka itti na ilaalanii baay'ee isaaniitiif deebii kadhata isaanii ta'a. Dadhabbii isaaniiti. Isaantu si kadhata. Isaantu naa kadhataa, isaantu na gorsa, aan gorsa nan nagaa. Kan isaaniiti. Aan kan isaaniiti. Aan kan makkaan Yesuusitti, aan kan mul'uu Wangeeliitti yoo cherchiidhaan nutti. Aan kan qaalee yookaan hunduma isaaniitiin tajaajila mootummaa Waaqayyoo lallabuudhaan Kiristoos hunduma keessaan waamee nama jedhuudhaan. Lafan dhaquutti immoo doktiriinii waldaan lallabu Kiristoosiin giddu galeessa duwwaa godhee lallabaa sagalee Waaqayyoo hin barsiisa. Yeroo achi galee galan qabu qaalii isaan fuudhee qayyuu fixuu hin danda'u. Garuu kanaaf dadhabbii baay'een tajaajila raajiishidha amantootuma kana. Warruma na simate kana. Warruma balbala kana dhaabate kana. Warruma na bukkee dhaabbate kana. Malee ani dhoksaa biraa tokko chilootaan mana ga'u tokkoon qaba waan hin jedhu riilii badaa hin beeku. Yeroo barsiisus yeroo kadhadhus ani nama dadhabaaran jedha. Kana tiitinnaa sabaaf jedhee tun ta'e dhuguma. Garuu tokko jara akkasitti yaadanii waa'ee koo waan gaarii dubbatanii waaqa isaanii eebbisu. Ulfaadhaa kabajamaan jedhanii kan isaan beeku. Badaa kun namtii nama wajjin qabu madrakkii booddee gara mana kootti hin gala. Yeroo hin qaban kaafeetti si agartu, eessatti na agartu, eessatti na agartu. Dhiiggatti yoo itti tajaajilu jiraannaan gargaaru nama sagantaan goote danda'u agarchan malee. Hawaan namni naan jiru kana badaayyuu maal naan jiru jedhees badaa dhagee hin qabu. Waldaa ofii kootiis hin qabu waan ta'eef tu waldaa ofii keetii qabaatte walitti qabdeetu amantootuma kee maal naan jettu jetta. Amma garuu arasiidha galagalaati gaafa jirraa achi jiraa torbanarraa galgala sa'aatii kan akkattan deemas waan ta'eef baay'ee isaa beeku garuu Waaqayyoo dhaabeera. Tunaa danda'ame garuu kana caalaa jiraadhee darbuun barbaada. Jireenya wangeelaa jiraachuun barbaada. Isa yoomiyyuu sirriitti jiraata garuu tusa jiraattee nuuffaattaa laata kan jedhamu. Jireenya yoo jiraatte nuuffaattaa kan jedhamu nan yaada nan hawwasa. Tun gara sadatti guddadhe. Miindaa dhaabbataa qabdu? Kan immoo wangeelaa kabajaa. Kitaaba ja'a barreessiteetta. Kitaaba barreessuu jechuun kan afaan Oromoo fi afaan Amaaraatu hin taane afaan Oromoonis gara kitaaba torba akkas barreesseera. Isa nan beekaa garuu kitaaba tokko barreessuu jechuun Ameerikaatti miliyeeneriidha jechuudhaati. Riik Waareen kitaaba isa baay'ee jaallatamaa of course. Macaafa qulqullootaan kan gurgurame sadamee yaadama. Malti miliyeeneriidha jechuudhaan. Kitaaba barreessuu duwwaadhaan. Irraa feeyyuu gara persentii 90 waldaadhaa kennee persentii 10 duwwaadhaan jiraatan. Isa 10 kennuun irra ture 90 kenna. Bizinesi guddaadhaa jechuudha kitaaba barreessuu. Ati akkamii waliin dhufeera kitaaba ja'a. Argee beeku. Argee beeku. Oyaa giddeen beektu ammayyuu moosa torbaffaa barreessaa jirti. Ammayyuu argee beeku. Ammayyuu amma maaliin akka tattamsiisu hin beeku. Masaafan saafee fitee malee amma riiqi simnasu.
Tokko teeknika qabatee hin beeku. Teeknikatti mataa masaafaan gurgura. Isa hin beeku. Lammaffaa nama na gargaaris hin qabu jechuun dhufee akka godhee gurgurii akkasitti deemee jedhes hin qabu. Saafee raawwattee attamamee raawwattee nama bira gahaa makiinaa koo keessaa sidamee dhufee fudhataa masaafa koo namni jaallata bargeette. Waaqoo kanaan na gargaaree. Indubbifama. Amantaan masaafame iyyuu hin qabu mana keessaa deebi'ee. Garuu utuu namni achirratti deebi'ee hojjetu jiraate atalis mayyuu attamsiisee na gaggaafatu waanta ta'eef. Birriin argamu yoo baate iyyuu masaafi kun namoota biraan gahaa ilaata kan jedhu na yaada. Garuu amma birrii masaafa shanaffaa Oromiffaa gaafa na eebbisiise maqaan mulwangeelii gubbaatti na eebbisiise gatii maatamiyaa kanan baase malee naannoo birrii 130 gurgure itti dabaleen immoo kan attamsiise. Kan ammoo gimmaashaa olii waldaatti geessu waan hin dadhabee fi tiksiin qabu waanta ta'eef. Waldaatti wal luke. Kan isa kanaa wal luke. Wal luke warrumti immoo maqaan isaanii achirra jiru illee ofiis hin dubbifannee. Isee bara dudduuba jirtu irraan illee binna sinaan hin jenne dudduuba isaa waggatii isaa kaa'ee ta'e hin beeku. Isee illee namni naa deebisee jiru warrumti maqaan isaanii achirra jiru iyyuu. Maqaan isaanii achirra jiru illee birrii masee dudduuba irra jirtu iyyuu naan kennine yoo argeen beeku. Maqaan nama yaadamee yaadatam naa waayera. Yoo yaadatte nama beeku nama kuraayyuu nama 18 ol turre jira ammaa sira. Angooyyuu keessa. Amma atumti amma gatii masaafa kana yoo taalaatti. Dhugaan dubbachuufi macaafa kana keessa maqaan koo akka jiru Paastor Gattaarraan dhaga'e. Sii dhufa kappiinsaa munaan jedhee naa erganiiru ta'e hin beeku garuu nan qaqqabne. Hin dubbifnes dhufee nama argee jechuudha. Waan si dhibu? Nan dubbisaa. Maqaa waan keessa baay'ee galateeffadha. Waan si dhibu tu namni maqaa koo masbala tokkoon saabe gitu walumaan tasa warri gaazexeenyaa yeroo baay'een barreessu warra akka taargeet matseetii naannii nan argaa. Kennan ilaalaa baay'ee nan eebbisan jira. Namatti nama maqaa kee kaasee dhalame dafiin ilaala waan isaa maal kaasee hongiin nan kasasa. Karaan ittiin kaasee iyyuu hin beeku. Hongiin immoo nan galateeffadha. Sabi kun nama gaddisiisa beektaati. Nan galateeffadhes. Naan morminis nan arrabsitee iyyuu hin beeku. Isa waan dubbifannee Profeesar Isiyaaqiin iddoo tokkotti kaasee ture. Beektota boodaa kaa'uu isaan. Nama ta'etti dooktarii tokkotu Wallaggaa Yuunivarsiitiidhaa kan hojjetu tokkotu masaaficha argee maqaa isaanii argeetti jaarsi naa ta'udha. Masaafa kana argin na eebbisa. Kutaa isaa yoo dubbifneefan akkamitatti tole waan jedhu riili. Innaa kan keenya bituu miti maqaa isaa iyyuu saaftee namisaa. Yaa dhugaa dubbii wanta ta'etti sirrii dhugaa dubbachuudhaaf galatti dhiyaachuu ture. Aadaan akkasiis guddachuu ture yeroo baay'ee erga namni du'eetti kan nama barreeffamu. Amma waan inni hojii wangeelaa keessatti dhaloota kana gidduutti gahee guddaa kan qabaadheetti barreessite dhugaa dubbachuudhaaf. Kana namni beekuusaa baay'ee namatti tola. Baay'ee namatti tola waan appirisheetii gochuu fi gochuuf sappoortii gochuun nurra turedha. Ani yerootti arguu dhiisuu kootiif baay'ee ni foonsi gaafa dubbachuu fi gatiin baasan immoo. Laala misi dhagayeera. Gatiin baasan dhuguma. Gatiin baasaa waan akkasii jajjabeessuutu nurra. Namni amma nu waan baay'ee hin barreessine waa'ee nama tokko kaatee waan baay'ee barreessuu dandeessa. Garuu kun yoo aadaa ta'e inni tokko immoo sirraa argee kana caalaa barreessa. Macaafni qulqulluun utuu namni barreessu hin jiraanne nu bira gahu. Macaafni qulqulluun. Mul'ata Yohaannis xaafee barreesse ol bahii barreessis jedhee achi taa'ee barreessis jedhee boqonnaa barbooddee ol bahii barreesse jedhee isa duraa garuu achuma keessa jiru barreesse adrees godhe immoo sababii barreessuuf. Yohaannis Ermiyaasiin
nama waggaa 39 deemee barreessanii sabii dadhabde immoo Baaruka barreessu nan Baaruka barreesse. Musee Olwaamii gaararra taa'ee wajjin tsaafe. Waaqayyoon namna sii kenna, nayyaana sii kenna akka itti barreessitu barbaada. Amma Museen waggaa guyyaa 40 Waaqayyo wajjin gaararra ture gadi bu'ee abboommi kure inni raafatattee yaaddaa. Ani yoo shabaddalee waamaa'u. Dhalootaa fi barreeffama galee. Dhalootaaf barreeffama irra jiraataa bitu dhagaatti tsaafe. Dhagaatti barreessite. Malee amma nuyyuu dubbifnee kurnan isaan jennaa bara. Garuu wanta tama jettu ati duunaan numaaf. Dhalootaaf jedhee wanta ta'eef aadaa waa'ee walii barreessuu, wal galateeffachuu, wal hubachuu dhufaa. Egaa immoo dadhabbii keeyyuu barreessuuf jira. Of course, ergaa ta'a dhaloota. Dadhabbiin jabina godhuwaatiin ta'e dadhabbiin kun namoota baay'ee ergaa guddaa ta'a. Kanaaf kun immoo development ta'aa deemuu danda'a. Aadaan dubbisuudhaaf fooyya'aa uummata keenya. Ani ilaalcha adda ta'e qaba waan jiru kanarratti. Namni keenya hin dubbisus jedhamu tambadaan nama. Aadaa beektaa macaafa qulqulluu dubbisa gaarii. Dubbisuudhuma. Lokka waa sirratti barbaade ta'e mana akka jiru. Yeroo hundumaa namni keenya dubbisu yoo ta'e ittuma akka hin dubbifne goota. Negative energy. Negative energy wanta ta'eef ana maraachista yoo gaafatte tokko Itoophiyaa seesa madaawii amma jettu kana aannan beekonis guddaa eeguudhaan. Bibilikaan Itoophiyaa garuu tanamana. Bibilikaan Itoophiyaa masaa guddisaa Itoophiyaan beekamni Kuushi. Kuushi Itoophiyaa. Haati manaa Musee. Eden gannat kanaan naa turka macaafarraa. Tiraak inni jedhamu mootota Salmaffaa inni jiru namni guddaan nama Itoophiyaatti dhufeera jennaa salaa kiree dudduubatti ni deebi'e nama Itoophiyaati. Afaan Girkiitiin Itoophiyaa jechuun fuulli isaa kan gubbate jechuudha. Isa namni jedhetu hin ta'e. Asirratti yoo si dubbises maalti bara malee caafee jira sirra jira. Itoophiyaan daakkee inni jedhamu suni egaa warri Sudaaniiti warri Itoophiyaa wal loluu danda'u nama naa Itoophiyaan warri durii hin beeknu. Haalli Itoophiyaa kan jedhamu kun sana hundumaa Sudaanii kan hundumaa qabate jira Bibilikaan irratti. Yoo argite ta'e garuu dubbisa turetu karaa deemaa jiru. Filiphos gooftaa kenneen malee dubbisa laatee miti. Hin dubbisa. Hin hubanne malee dubbisa. Kanaaf aadaan inni immoo Kuushi. Itoophiyaa ni dura Kuushi. Kuushi immoo Oromoo. Jalqabaan gooftaa fudhate warra Kuushi. Yesuusumaan akka Afrikaatti namichi jechuudha. Indaakkeen dubartittii miti. Mangistii isaaniiti mangistii warra mangistii isaati. Indaakkee jedhamee kan waamamu kan dubartiiti. Akkuma Aseefaa jedhamu, Asoofaa jedhamu. Naaf dibeeddaa nyaatu namichichi. Bara sanatti. Na seenaan isaa naashinaal intinii Sudaanii keessa jira. Beeraawii isaa keessa. Biritish intinii keessa jira. Akka argattee goban nyaate. Innaa namni Itoophiyaadhaa dubbisaa ture. Dubbisa ture wanta ta'eef indoomi gaafa Ameerikaa galtu wanta warra adiitti naayimtu macaafni qulqulluun kan inni dhugaa ba'uu fi warra dubbisuudhaanii warra Kuushii. Warra laga gamaati. Macaafa bitee kan nu gaafate. Kanaaf in dubbisu jechuun irra dhiibnee dubbisuu waan fooyyeffataa jiru qaba. Dhugaadhuma haasa'u uumama kan natti tolaa jiru yeroo baay'ee amma seena eebba macaafaa irratti baay'ee naafeeru caafuu jalqabaniiru. Caafuu jalqaban jechuun dubbisuu jalqaban jechuudha. Manoota baay'ee barreessa macaafa afaan Oromoffaatiin. Gabaansaa akkuma jedhameera namni bitu badaa waan akkasiis hin beeku. Bitee kaayee bitee namaa kennu kan aadaa kan hin qabu. Kun immoo waliin dhufaa dubbisuu garuu dubbisuu jechuun dandeenyu. Yookiin waan dubbisu sana dhabe ta'a. Lammaffaa akka dubbisuuttis hin barreeffamne ta'a. Barreeffamatti barreessitee namni dubbisu. Atiire? Ati macaafa isaatti ta'u wanta ta'e. Macaafa ምስክርነት jireenya
namaatiif kennu beekumsa namaaf kennu boriif yoo ta'e waan namaa dabale malee amma nama barreessee dhaabbatee kan barreessu jira matsaafonni akkas akkasii immoo dubbifamanii. Matsaafni gaafa barreeffamu immoo edit baay'ee ta'uu qaba. Rigaanni baay'ee bilchaachuu qaba. Irra deddeebitee gochuu qabda. Appetaayitii namootaa kan jiru iyyuu akkaataa ittiin barreeffame raasiraata kan jedhu. Negatiivii kaakkoorra nama kanarra yoo yaadne fooyyessine immoo dhugaa bal'aan isa kana waan ta'eef isa sanarra namni waan dubbisu barbaade waan amma gaafan kibraa garii ture kaasee dhibu. Namni waan dubbisu rakkatu yeroo hin qabne nama katamaa kanaati malee waan dubbisu barbaade ture namni booda keenya yeroo turre. Isaan barbaade ture namni tokko yoo bitatee dhufe walharkaa fuudha ture. Si gadi amma booda salpheenyi kan waaji maanii fa'aa kan maanii fa'aa dubbifna. Fooyyee qaba. Injiru utuu jiraatee dubbisa ture jechuudha. Amma yoo waaqayyo si gargaare maal goota amma asumatti matsaafa walitti qabu dhiirteetu asii laabireerii gurguddaa jira. Kan Addis Ababaa jira, kan Finfinnee, kan Itoophiyaa jira. Spiritual yoo barbaade laabireeriin baay'ee kolleejjii baay'ee jira. Innis ofii isaatii biiziidha. Googiliidhaas waa ilaalee dhiisaa. Wanta itti barbaadu yoo barbaade lafa interneetii jirtu bakkee katamaa kana keessa jiru. Inni gooda jiru har'a yoo macaafan barbaada wanta ta'eef matsaafota barreessitu wantu gara sanatti kallattiidhaan geessite wal arga. Amma matsaafaan namatti waliin agarsiisu waan jiru waan qabu. Baay'ee dinqii. Gara xumuraatti fidaan jira. Raajii ishee xilaanii nama immoo hin ceephaa keessumatti raajota bara kanaa warra akka ministiriitti waldaa bananii waldoota gurguddaa keessa kan hin jirre kana madarakii irratti isaan ifataa maaliif kana isaaniin hin gorsu qofaatti waa miidhageetti qabu sin jedhu. Kana dhaga'uutti baay'ee natti tola. Akka beekuutti kan akka kootii raajota irraa harka qabeen jiru. Dhugaanuma dubbachuuf. Maaliif harka qabde immoo yoo ta'e jette ayyaana kana hin beekan. Ayyaanni kun sensitiiviidha waan ta'eef. Amma kun immoo barumsa biraan ishii. Warri barsiisuu danda'an, warri tiksee, warri maalii kun hin obsu waan ta'eef. Warra akka raajotaa kun yoo xinnoo gammadanii ayyaanni isaanii hin kaa'u. Ayyaanni kee miira keetti hojii jira hojii nagaaf gammachuu qabu taanaa waan ta'eef hin kadhatus, hin faarfatus. Yoo xinnoo tokkoman garuu gadi bu'a isaanii. Gadi buuna akka jirutti neetwoorkii samaayii lafaa kun hin dhaabbata. Warri karaa sirriirra jiran warra sirmaa waa dhaga'uu dhabanii aduu dhalatu hin ta'e. Of eeggachuufii qabda. Yeroo baay'ee akka irra qabaan ture. Walaalbaata dheengaddumanini madarakii tokko irratti waa haasa'uudhaananii natti humnaan mana haasa'uudhaan sheer godhanii dhumaa. Sheerii sun irras geerana. Sheerii sanatu fuudhanii dhumaa. Raajeshtiidhaan ministirii raajota maaloo jedhan malee dacheen namni baay'ee dhufee si masakkaruu danda'a. Ani tokko nan gammada. Na caalaatu tajaajila keessatti tola. Dhugaadhumatti. Na caalaatti. Lammaffaa ministirii jedhee hin beeku. Maaliif hojiidhuma. Ministirii jechuun yaala akkam beekuutti hin da'umu. Ayyaana keetii Terri keetii ministirii. Sana migadi ba'ee waa banu yoo deemsi jammar. Kooliin keetii. Tajaajilli kee koo ministirii jedhama. Mitiiree. Annama kana baatu. Hojii waaqayyo immoo giruuppii guddaan wanti kan hojjetu. Giruuppiitti nuraanis kan hojjetamu. Al tokko tokko waddaa guddaan 1,200 qabu kan fayyaa hin qabne jirti. Amantoota 100 qabu kan fayyaa qabu Kiristoosiin kan mul'isan jiru. Ilaalcha akkasii qaba. Hawaariyaa Phaawulos ergamaan Phaawulos tokko hinaaffaa kootiif lallabaa. Tokko dhugaa waa isaa galee lallabaa. Garuu Yesuus duwwaa lallabamu. Kan isatti tole maali? Wangeelli lallabamu isaa. Morkiidhaan yoo ta'e. Morkiidhaan yoo ta'e. Arraajistiidhaan nama kun galeefidha. Morkiidhumaan yoo ta'u malee Yesuus haa lallabamu. Amma garuu ani sammuu qotan nama baay'ee guddaa isa hin jedhees miti garuu immoo tokkotti akkuma namatti inni tokko galaggaleetti nama akka ayyaana kana keessa jirutti si nama tokkottis yoo ta'e carraa qabaatee akka nama barate tokkotti tu namoonni gorsa si gaafatanii gargaaruudhaaf hin qophaa'adha. Silkiidhaan isa ta'u, imeeliidhaan isa ta'u, maaliin yoo ta'u.
namoonni keenya tokko eessatti isaan argitati. Eessatti isaan argita. Ganaan yoo gadi baasee barsiisamaa. Maaliifan barsiisa yoo jettee dhuunfaa abalfa baluuf jedhee. Ani hundumaan kabajaa hundumaan jaalladha. Garuu amantootiin ol kabadaa jira. Kanatti immoo itti gaafatamu. Iskeelli lamaan jira itti himi. Yoo isaan didan ati itti gaafatamu. Ati itti dhimmu taanaan dhiiga sana sirraan barbaada. Alamma personaalii abaluu kana godhaa, abaluu sana godhaa jira. Kan jiru nama dhuunfaadha. Wajjin homaa tokko hin qabuusi. Warri dhufan biraa gorsa fudhatan, barumsa fudhatan, waldaa kootti dhufanii barbaadan, kophaatti barbaadan, raajistiraan eenyuun akka ta'e beekuusaa. በጣም ገደቡ ሲምፕል ሰው ነኝ ይዩፊዩን ወጅን ካዳቹላፍ ጎርሱላፍ ዋንተማ ገርመሌ በኬባ ጅሩጉኒ ዋነት ልንፋት ሳምበርሲቱ ይሉቲ ልንፋት ይወደገታ ታሲ አንካና አንዶሳኒ በቃ ዶ መዛኒ ካለው ተዋንተ ተቢ ለመቶ ቆላማስ ቢት ዋንተ ተቢ በርሲሶ በርሲታ ቺገቶ ፈራኒ ዴቢያ ወደ ዴቢያተ yoon hin deebine amantoonni hin deebi'u. Amma keessumaa waa'ee zayitii gurguru, waa'ee shaboo gurguru, waa'ee ayyaanaan fayyine iddoon bal'inaan qophaa'e irra sirriitti barsiisuudhaaf. Yeroo siin jedhu awwaara zayitii gurguratan mormii miti. Biyyoo yoo gurguratan namirraa binnaan. Isee bittee fi isee gurgurteetu wal beeka bara kanaaf namirraa. Isee bittee isee gurgurte. Garuu maqaa Yesuus Kiristoosii waan dhorsu yoo hin hojjetta ta'e waanuma sirriin taane sagalee Waaqayyoo irraa hin beekne sin deeggarre tokko uqinnaatti kennuu barbaadda yoo ta'e Masaafa 66 dubarratti itti dabaluu barbaadda yoo ta'e masaafonni nama baay'een gama kan warra kaanitti daddabalamee dhufe akkasumatti dhufe shaakaluma nama dhuunfaadhaa xinqolaa nama kanatti daddabalanii koo kan 80 tokko galee kan 70 tokko galee maal galee malee koo masaan inni dhugaa nyaatanii jira bakkiidhaan kan keessa cita deemaa jira amma takka ture zayitii naaf fayyinni ta'a jedhee kan saafuun dhufa yoo ta'e masaafa 60 tokkoffaa ta'a jechuudha isee kana bobara jirutti gatii kaffalna malee kun hundeeruma anaaf jiraannaa si galee yoo nu jibbite siin waa jibbite yoo nu hojjette waa jirtu malee siin kana gootu al tokkotti gargaaran wanti namni hubannu laa kadhadha. Yeroo hundumaa keessa keetii kan hojjetu kennaan kasii kenname fawsiidha. Amantiidha. Raajuu. Milikitaan kadhachuun al tokkotti sii kenna. Zayitii isa ta'u harka koolaaraa jedhii barbaadde sirriitti. Carqee koo jedha akka Phaawulosi. Guyyaa tokko sitti mul'ate waaqa irraa sirriitti dhageessite taanaan al tokko zayitiis godhee shaboo godhii al tokko. Inni ati garuu doktiriinii magootee Waaqayyoon hanqanaan shaakalchiisee ashaboodhaa wajjin wal dabarsiisee ashaboon itti kenni gaafa na waamee inni kuni adagaadha. Sitatii guddaa. Anamma sooftii irratti kadhadhee beekan. Seetti al tokko mandiituun tajaajilu warri mandii dhugaa si boo danda'u. Sooftii irratti kadhannaan jedhe Waaqayyo. Maalan godhu maal godhu moo jedhe kun hin jedhe mana isaaniitti aggatan jedhe. Haqanii matu manuma isaanii buusan. Waa keessa kaa'in jedhee waa keessa kaa'uun xaawwatii dhabu. Mana tokko keessaa jawwee namaddu. Mucaan tokko ta'e warra nama hin mana isaaniitti gattee dabartu mana sana keessaa bu'e. Gaafa jawwichi gadi ba'u poolisii dhaqachiise haasaa turte. Poolisii masa biyyee. Ergaan sun garuu karaa raajistiraan. Sana booddee waan sooftii fuudhee sooftii irratti kadhataan deemee. Yesuus Kiristoos haaraadha. Amen. Ergaa saaraadha ayyaanni saara. Yeroo qabaadhu isa dhaga'uudhaaf. Naqamtetti gaafa si ergu ergaan qaba Waaqayyo waan sitti. Waan biyya sanarraa cabsu. Kun waamicha raajataati. Dhoksaatti waan sitti muka Waaqayyo. Gaafa ture waan inni itti si wajjin ta'u qaba Waaqayyo. Madraki irrattis. Dabuubittis gaafa si ergu. Sameetti yoo si ergu. Mana namaattuu gaafa si ergu madrakitta si kenna Waaqayyo. Kana tokko tokko immoo si hin kennu. Ati yeroo hundumaa ofiisii samaa isa keessa jirta miti. Gaafa inni karaa sitti dubbanne iyyitee akawwitee gaafa dhiisi jaajilli zayitiin jabachabin Waaqayyoon jiru gaafa. Waaqayyo waan hunduma keessa iyyuu jiru. Iseen kun illee ayyaana namaa kadhachuuf iyyuu miti seenoo nagadaa. Seeni nagada. Nagada karaa biraa kaampaanii baniitu hojjetu malee inni kuni miidhaa waan biraatti si dabala. Namni keenya maal callee irraan fagaata.
callee irratti kadhatu. Waan mana kaa'atu. Birrii tokko irratti kadhadhee sii kennaa gargaaranii tokko tokko. Birritti mana kaa'ii birrii waan ta'eef amaanni guutuu qonaan biyu. Amantoonni kun gudii guddaa keessa jiran taa'u jiramu. Isuma harka bu'aa guutuuf itti jedhama sanaa wajjin garaagarummaan qabu dura akka taratiitti sadaqee birrii kisii keessa kaa'eeti birrii waama jedhanii birrii tokko tokko galgaa itti kadhachiisanii galgaa itti dhufee birricha irratti kadhatee fi ishee iddoo biraa kaa'u. Amma kun akka itti birrii nulattee nama taate hojiin hojjettu. Kana fa'aa jira amantoota gidduu. Innaa isa guyyaa tokko tun barsiisu kaa dubbadde tun kana jaalaa dubbadde yoo kana jaalaa waan dubbaddu qaba garuu ani ministirii nan kabajaa reedi raajota nan kabajaa maaliin Museenii hundum tokko kootu raajii ta'e jedhee kanallee sadarkaa Museenii maatti nageesse miti isaan achi dhugaa miti Museen nama dhaga'u kun iyyuu gaara waaqayyo tolbee waaqayyo fuulaa wajjin haasa'u yoo raajonni baay'atan maal si dhibee baanqee qabeeleen inni yaasudha. Paulus maal jedhu hundumti keessan akkasirraa jedhu dubbatanii barbaadan hullaachumti bittinnaaggaru waddaallee facaafa gurguramu. Innati kophaa kee anuma duwwaa dubbataa karaa koo malee waa koo darbeen dubbatu innati jettu hafuura raajota barsiisa sobduuti. Mana garaachila. Mikiyaasiin sobee naaniin sobuu hin jenneen. Isa booddee karaa kana isaan darbeessatti dubbatee waaqayyo adda kana dubbatee qabannaa itti. Isa waaqoo jedhee dubbata nama jedhee. Kanaaf isa kana ana duwwaa miti sirraa hin eegamu barsiisi. Barsiisaa. Jechuun jaallatamu jennee wanti nu goonu jiru jibbamu jennees wanti nu goonu jiru. Dhuunfaa lamaa miti wangeela wanta ta'e. Ani immoo ayyaana kana keessa hin jiru. Kanaaf al tokko sittiin gargaarama waaqayyo. Yesuus al tokko dhokkeedhaan hin kadhanne. Al taa'ee gargaayyoo zeetiidhaan kadhateetti baay'ataa al tokko Yesuus yoo dhokkeedhaan kadhateera. Garuu yeroo hundumaa dhokkee boqee isaa deematu ta'e gooftaa Yesuus Kiristoos ta'e koosaa irraa dhabu uuma isaatii ijuma namaatti biyyoo nama bukkee jedha dhoobaa deematu ta'e yoo hojjemaan hojjetan iyyuu tokkotti godhe ana kana agarsiisaa jira. Waaqayyoo yeroo hundumaa waaqa waan haaraati. Waan haaraa qaba. Innis hamma biqilaa. Namoonni tochitti adeemanii waan tokko sitti basaduma. Namoonni digaa fi malee kadhachuu hin dandeenye booris hin kadhatan. Waaqayyoos biraa yeroo siin jedhe. Namoota tokko mazaaliif shaakalchiisanii yoo cakkii fuudhan malee, yoo bishaan fuudhan malee, yoo nama rukutan malee, yoo baala fuudhan malee, yoo biyyoo mo'aaran malee, waaqayyoon kopaasaa arganiin beekan warri ta'e lafa iyyamni kun hin eeyyamneefitti immoo waaqayyo irraa beekumsa. Kan isaanii waaqayyoon kondiishinaaliidha malee ankondiishinaaliidha. Kanaaf immoo makkasiyyuu shaakaluun turuu miti bara garaachidha. Yeroo masitti gargaaramu gargaarame malee amma faarfattoota si olaantaa tokko tokko gubaa eebbisuudhaaf waan isaa itti dabalan jira. Chumarratti. Raajota duwwaa miti. Guyyaa si irratti baran itti dabalan sanatti hin daballee waa waaqa isaan biraa hafe itti fakkaata. Kanaaf shaakala miti waan haaraa eeguudhuma. Waan haaraa eegi ilaaluu keetii darbuu danda'a taa'uu keetii dubbachuu al tokko tokko hundoon homtuu taane itti teessan wanti sootaa taane gaafasa. Namni waan ciccimaatti fayyeera, dinqii guddaan ta'eera. Guyyaa tokko tokko lallabinaan taane jetti madrakii irraa fuutee takka ture namni dinqisiifatee hin beektu. Baay'ee. Kana jechuun maal jira beektaa? Asaraarii keetii ol waaqayyo jechuudha. An guyyaa